Amiltu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan historical roots of psychology kan jedhudha jechuudha. Maaltu bu'uura ta'e psychology irra psychologyidha jedhamuudhaaf akka irra psychology dhufee nuyi barannuuf maaltu bu'uura ta'e kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Psychology has its roots in philosophy and physiology keessatti baay'inaan kan inni baratamu philosophy fi physiology keessatti jechuudha. Philosopheroonni haala good questions philosopheroonni gaaffii gaafataniiru. Gaaffii maalii about human emotions. Human emotion yookaan immoo miirri dhala namaa maal fakkaata kan jedhu gaaffii akkasii ni gaafatu jechuudha. Waa'ee thought and behavior dhala namaa yookaan yaadaa fi amala dhala namaa ni gaafatu jechuudha. They are tried to deduce what answers. Okay? Deebisuus yaalaniiru jechuudha. To their question by applying logic. Deebisuu kan isaan barbaadan loojikii apply gochuudhaan. That philosophy keessatti waan ta'eef jechuudha. And common sense reasoning philosophers did not always make deduction successfully. Okay. Who contributed to the development of psychology? Ni kan biraa guddina psychologytiif immoo akka psychology ta'uuf eenyutu contribute godhe yookaan immoo eenyutu contribution godheef yookaan eenyutu gatii guddaa kaffalee fi eenyutu bu'aa keessatti argamsiise akka jechuuti. Fakkeenyaaf Hippokratiin emotion body humanity keessatti nama qooda guddaa qabatedha jechuudha. Hippokrates jechuudha dhiifama. Plaatoon intelligence inborn inherited keessatti jechuudha. Aristotle thinking or head thinking keessatti yaada jechuun akkamitti akka yaadnu kan jedhu keessatti Aristotle yaada kanarratti contribute godheera jechuudha. Ga'ee mataa isaa baateera jechuudha. Brain Descartes, John Locke isaan kun ga'ee mataa isaanii ba'ataniiru jechuudha. Okay. Empiricists yookaan immoo group of philosophers who believed pursuit of truth through observation and experience dha. Empiricists kan jennu eenyuuni philosopherotadha or group of philosopherota akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Who believed maal jedhanii amanu a pursuit of truth dhugaa qabaachuu kan dhugaa hordofuun through observation and experience jechuudha. Yookaan waan tokko pursuit jechuun akka dhugaa waan tokko argachuun. Dhugaa waan tokko argachuun maal ta'uu qaba jedhu observation and experience dhaan erga ilaallee kaane muuxannoodhaan jedhu. Okay? That ilaallee muuxannoodhaan dhugaa waan tokko yookaan immoo wanti tokko maal akka inni ta'e qorannoo maal kanadha jechuudha. Isinii galee kanaafuu waan tokko baruudhaaf maal akka inni ta'e baruudhaaf observe goonanii ilaallaa sana booda experience maan baruu dandeenya jedhu jechuudha. Eenyu empiricists jechuudha. Empiricists namoonni nuyi. Nativism kan jennu immoo philosopherotadha. Who believe group of philosophers amanuudha maal jedhanii knowledge is inborn or inherited dha. Dhalootumaan kan qabnudha beekumsa jechuun jedhanii amanu jechuudha. Nativism. Native jechuun siluma kan keessoo jechuudha miti. Kanaafuu beekumsi keessoo jedhanii amanu jechuudha. Siluma jira jedhanii amanu jechuudha. Empiricists immoo that lakkee akkasii miti observationidhaan experienceidhaan ilaallee muuxannoodhaan kan dhufudha malee akkasittiin kan dhufu miti namoota jedhanudha. Nativism immoo it is lakkee akkasii miti inbornidha. Dhalootumaan kan jirudha yookaan immoo kan dhaalli abbaa keenyarraa haadha keenyarraa kan jedhanudha jechuudha. Garaagarummaa isa adda baasaa hundaafu. Psychologists were especially influential in providing a new understanding of the brain and the nervous system. Baay'ee influentialidha. Baay'ee namoota dhiibbaa geessanudha jechuudha. Eenyu psychologists maal keessatti hubannoo sammuutii fi sirna narbii hubachuu keessatti jechuudha. And the way in which these structures affect behavior. Akkamittiin immoo structure yookaan caasaan kun jechuun sammuun yookaan nervii siistamiin akkamittiin behaviorii keenyarraan amala keenyarraan dhiibbaa geessa kan jedhus kan sirriitti amananu kan sirriitti ga'ee guddaa baatanidha. Influence ta'anidha. Kan dhiibbaa geessan jechuudha. Maal keessatti hubannoo dhiyeessuu keessatti hubannoo maalii? Hubannoo sammuu, hubannoo nervous systemii. Hubannoo sammuu fi nervous systemii qofatu hin taane nervous systemii fi sammuu yookaan structuring kun kan jechaa jiru nervous systemii fi sammuu jechuudha. Okay? Nervous systemii fi sammuun kun akkamittiin behaviorii affect godhan kan jedhan irratti kan hubannoo dhiyeessanidha. Kan hubannoo baay'ee kennanidha jechuudha. Hubannoo kana kennuu irratti qooda guddaa namoota fudhatanidha. Ga'ee guddaa namoota fudhatanidha jechuudha psychologistoonni. It was the union between the question asked by the philosophers and the careful scientific experimentation of the psychologists that led to the field of study we call psychology. Ifama psychology kanaafiyyuu unionidha. Walitti dhufeenyadha. Ijaarumsadha. Ijaarumsa maaliif maaliiti? Ijaarumsa gaaffii philosopheroonni gaafatan. Waa'ee maalii? Waa'ee behaviorii? Waa'ee thinking thought of human being yookaan immoo waa'ee dhala namaa gaaffii philosopheroonni gaafatan sanaa fi careful scientific experimentation yookaan of eeggannoodhaan scientific experimentation yookaan yaalii saayinsaawaa psychologistoonni geggeessan tiyyuu walitti dhufee fiildiin irra psychology jedhamu kana
jennu kana nuuf kennee jechuudha. Kanaafiyyuu kanarraa kan dhufedha jechuudha. Major perspective in psychology. Psychology keessatti perspectivewwan yaadawwan gurguddaa waliin ilaalla jechuudha. Yaadawwan kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Early school kan jechaa jiru akka yaada jechuudha. Mana barumsaa miti asitti. School kan jechaa jiru yaada perspective jechuudha. Sinigale hundaafuu early schoolidhaaf modern jennee bakka lamatti qoonna. Kanaafuu asitti kan laallu early school of psychology yookaan early perspective jechuutti fudhadha. Or early idea jechuu dandeessu. Yaadota psychology warra early warra gara jalqabaa irra turan jechuudha. Okay? Structuralism dhaan jalqabaa. Structuralism kan develop godhe Edward Bradford namichi jedhamu gara Edward Bradford Tickner kanadha jechuudha. Namichi yaada structuralism kana lafa kaa'e jechuudha. Namichi Wilhelm Wundt who established the first scientific laboratory. Wilhelm Wundt immoo laboratory yeroo jalqabaatiif kan establish godhe kan lafa kaa'edha jechuudha. Laboratory maali? Laboratory psychology jechuudha. In Leipzig keessatti jechuudha. And believed the human mind could be scientifically studied. Namichi kun yeroo sanatti maal jedhee amane jechuudha. Sammuun dhala namaa bifa saayinsiitiin qoratamuu yookaan qayyabatamuu ni danda'a jedhee nama yeroo jalqabaatiif amaneedha jechuudha. Eenyu? Wilhelm Wundt jechuudha. Okay, task of psychology. As keessatti akka structuralismiitti akka yaada structuralismiitti taskii yookaan hojiin psychology maalidha? It is what to identify the basic elements of consciousness or image, feeling, sensation adda baasudha jechuudha. Basic elementiin eenyunni? Basic element of consciousness yookaan kan sammuu kan keenya isa mul'ataa ta'e yookaan isa yaadu jechuudha. Isa dhokataa hin taane basic elementiin isaa maayinni kan jedhee adda baasudha jechuudha. Basic elementiiwwan kanneen akka imeejiin, fiiliingii, senseeshinii kana kan adda baasudha jechuudha. Identify kan godhu eenyuun basic elementii. Basic elementiin kun isaan kamidha? Image, feeling, sensation isaan kana kan adda baasudha jechuudha. Eenyu? Taaskiinsa. Taaskiin eenyu? Taaskiin structure jechuudha. Tooftaa akkamii fayyadamna moo? Tooftaa akkamii fayyadamee imeejii, fiiliingii fi senseeshiniiwwan kana adda baasa. To find out the units or elements dhiifama see kana tooftaan gahin. To find out the units or elements which make up the mind. Elementiin sun structureedha jechuudha silumayyuu. Structuralism jechuun structureedha. Caasaa akkamiirraa hojjetame sammuu? Elementii akkamiirraa hojjetame sammuu? Which make up the mind. Mind yookaan sammuu kan qopheesse yookaan sammuun akkani sammuu jedhamu kan tolche elementiiwwan akkamii of keessaa qaba kan jedhudha. That waa'ee elementiiti jechuudha. Kanaafuu basic elementiidha. Elementiiwwan akkamiiti kan jedhu elementiiwwan sana identify gochuu irratti xiyyeeffata jechuudha structuralismiin. Tooftaa akkamiitiin immoo adda baafanna? Fakkeenyaaf amma hojiin structuralismii maal jenneerra? Adda baasuudha jenneerra. Eenyuun imeejii, fiiliingii, senseeshinii yookaan immoo maalirraa uumame maayindiin biheeva sammuun keenya maalirraa uumame kan jedhu adda baasuudha miti? Fakkeenyaaf imeejii, fiiliingii, senseeshinii irraa uumame kan jedhu adda baasuudha jechuudha. Imeejii, fiiliingii, senseeshinii yookaan elementoota kana adda baasuudhaafuu tooftaa akkamitti fayyadama? Introspectionitti fayyadama. Introspection jechuun maali? Looking inward into our consciousness. Consciousnessii keenya ilaallee adda baasna jechuudha. Maal? Elementii caasaan kun yookaan bireeniin keenya irraa uumame kanaa jechuudha. Okay, this is what we call it structuralism jennee kan adda baasnudha. Caasaa qayyabata jechuudha. Akkasitiin qayyabadha. Caasaa maali? Caasaa maayindiin keenya irraa tolfame, elementoota maayindiin keenya irraa tolfame kan qayyabatuun structuralism jennee waamna jechuudha. Okay, inni lammaffaani early school of mind keessatti or functionalism jechuudha. Kan hundeesse William James'idha, which proposed that the function of the mind, not the structure. Okay? Kan nuyi qayyabachuu qabnu yookaan saayikooloojiin kan inni qayyabachuu qabu jechuudha ilaala. Structuralismiin maal jedhe? Structuralismiin hojiin saayikooloojii elementii adda baasuudha. Maalirraa uumame? Structure akkamiirraa uumame? Jedhee adda baasuudha hojiin saayikooloojii jechuudha ibsa jechuudha structuralism. Functionalismiin garuu lakki. Caasaa sammuutu hin taane function of the mind ta'uu qaba xiyyeeffannoon keenya. Kanaafuu saayikooloojiin hojiinsaa maal hojjeta sammuun kan jedhu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Is to investigate taaskiinsaa maalidha? Qayyabachuudha the function maal hojjechuu danda'a kan jedhu malee caasaa akkamiitii maaltu nu galcheedha jechuudha. Or purpose kaayyoonsaa of the conscious rather than what his structure caasaa isaa caalaa purpose yookaan kaayyoonsaa yookaan immoo maal hojjechuu danda'a sammuun kan yerootti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Psychological process are what adaptiveidha jechuudha. As keessatti adeemsonni psychology adaptiveidha.
addaaptiividha. Sirriitti qabadhaa kana. Faankishinaali keessatti addaapti gochuu kan danda'udha. Sammuun keenya fakkeenyaaf naannoo baddaa yoo dhannee baddaa kana keessa jiraachuu danda'a dhalli namaa miti. Baddaa irraa ka'ee gammoojjii irra jiraachuu danda'a. Iti waati addaapti gochaa jira jechuudha isin agarru. Kanaafuu sammuun keenya addaapti gochuu kan danda'udha. Faankishinii isaati yookaan hojii isaati jechuudha. Eenyu faankishinaalizimiin? They allow human to survive and to adapt successfully to their surrounding. Surrounding yookaan naannoo isaanii keessatti akka isaan survive godhanu gargaara jechuudha. Maaltu sammuu beeree bifa kana kan qaybatu. Akkasitti hojii isaa hojii maali? Hojii sammuu faankishinii sammuu maal hojjeta jechuudha kan xiyyeeffatu faankishinaalizimiidha jechuudha. Akkamittiin iyyuu hojii sammuu beekuu danda'a. Akkamittiin immoo qayyabata? Questionariidhaan gaaffii afaanii gaafachuudhaan, mental testii sammuu qayyabachuudhaan, test gochuu qorachuudhaan, objective description of behavioriidhaan jechuudha. Isaan kana jechuudha tooftaan sammuu, tooftaan faankishinaalizimii. Inni kan biraa gestalt psychology kan jennudha. Gestalt psychology'n founders of this school of thought are Max Wertheimer namicha jedhamudha kan found godhe kan yaada kana found godhe kan hundeesse jechuudha dhiifama. Okay, taaskiin samaa inni ilaala structuralism functionalism ilaalleerra. Structuralism caasaa sammuu sana qayyabata psychology jennee kan ibsinudha jechuudha. Functionalism immoo sammuu maal hojjeta kan jedhudha. Task of psychology as keessatti gestalt psychology keessatti immoo yaada gestaltti immoo taaskii jechuudha. Taaskiin psychology mind should be thought as resulting from what the wall patternidha. Psychology is study of the wall hunda kan qayyabatudha jechuudha. Laala structuring maal qayyabata isiniin jedhe. Structuring akka structuring tu qayyabata miti. Akka structuring jedhutti psychology'n maal qayyabata? Caasaa qayyabata. Structuring qayyabata. Image sensation isaan kana qayyabata jechuudha. Gari caccabsee qayyabata jechuudha. Akka isa kanaatti immoo yookiin akka gestaltitti immoo guutummaatti wall mind kan qayyabatamu. Wall mind fakkeenyaaf isin fudhadha. Kaaffee ni deemtu miti. Kaaffee yommuu deemtanu fakkeenyaaf har'amee biddeena qofadha daabboo ruuziin hin jiru dhaati fudhadhaa. Mee biddeenaa fi shiroo nyaatte ni haa fudhannu. Kanaafuu kanatu jira jenna. Biddeena tokko yeroo isinii kennamu kukkutamee yoo isinii kennamedha moo fayyaan isaa yoo isinii kenname caalatti fudhachuu dandeessu. That's your choice. Filannoo keessan kan barbaaddan fudhachuu dandeessu. Garuu adeemsi structuralismiitii fi adeemsi gestalt kana garaagarummaan isaanii. Gestalti biddeena sana yeroo fudhattan lakkii fayyaa masaa tunni ciccitii fudhachuu qabdudha. Okay? Fayyaa masaa qayyabachuu qabna sammuu akka jechuuti laa akkasitti fudhadhaa. Inni structuralism immoo kukkunnee biddeena sana kukkunnee minaamin jechuu qabna akka jechuuti. Daat kanaafiyyuu kanadha jechuudha garaagarummaan isaa. Wall mind jechuudha kan inni qayyabatu. Argue that mind is not made up of combination of elements. Akka structuralism jedhe sana elementiiwwan garaagaraa kan tolfame miti jechuudha. It is wall mindidha. The mind should be thought as the result of the wall pattern of sensory activity and wall patternidha. Patternii mataasaa yookaan saxaxa mataasaa kan qabudha. And the relationship and organization within their pattern this is what it is not combined from what elements irraa kan combined kan walitti makame miti jechuudha. Meetodiin tooftaa akkamiitiin ilaaluu dandeenya? Arnaive introspection and experimentation jedhanii introspection jechuun jalqaba isinitti himeen ture gaafachuudhaan akkas jechuudhaan kan ta'udha. Inde experimentation immoo yaalis geggeessuudhaan jechuudha. Isaan kanaanii jechuudha. Inni kan biraa behaviorismidha jechuudha. Behaviorismiin John Watson kan hundeesse. Task of psychology akka behaviorismiin jedhutti maalidha? Behaviorist view psychology as the study of observable and measurable behavior. Laala. Kan amma ilaalaa turre jalqaba hundi isaaniiyyuu wanta nu ilaaluu dandeenya. Structuralismii yoo jettani elementiidha. Elementii sammuu, imeejii, sensation jedhamu sana adda baasnee wanta bakkeetti nutti mul'atu miti jechuudha kun. Functionalismis akkasuma hojii sammuu bakkeetti nagarru nuyi. Kan gestaltis iddootti fayyaatti jennee wall mindidha inni garuu bakkeetti nagarru alatti waan mul'atu miti jechuudha. Okay? Behaviorismiin garuu psychology akka behavioriitti ibsa. As the study of observable ija keenyaan wanta ilaaluu dandeenyudha kan qayyabatu psychology jedhee ibsa jechuudha behaviorismiin. Three important characteristics conditioned response learned rather than unlearned behaviors and focus on animal behavior. Three important characteristic amaloonni baay'ee beekamu yookaan barbaachisaa ta'anii conditioned response yaa tokkoffaan behaviorii keessatti jechuudha. Response condition gochuu dandeenya. In learned rather than unlearned behavior and focus on animal behavior irratti kan qayyabatu jechuudha. Okay? Important characteristic inni qabu tokkoffaa response condition godhamuu danda'a kan jedhudha. Sirriitti ilaalla garasichitti condition akkam jechuudha response kan jedhu. Fakkeenyaaf waa'ee bioloojii keessatti kan baratamu sana jechuudha. Yommuu waan tokko fakkeenyaaf saree tokko foonii hojii yoo kennitaniif
sagalee tokko rukutaa yookaan bilbila rukutaa. Bilbila kaa akkas gochaa bilbila sana rukutaa har'a booliif foon kennituuf. Har'as booliif foon kennituuf. Yeroo foon kennitan bilbila sana rukuttu. Yeroo foon kennitan bilbila rukuttu. Sana booda foon dhiiftanii yoo isin bilbila sana rukuttanii jettan maal ta'a? Sareenii yeroo jalqabaa gorora yaasuu jalqaba foonii jecha. Garuu booda yoo isin foon dhiiftanis yeroo isin sagalee sana rukuttan maal ta'a jechuudha? Daati saliibaa yookaan gorora yaasaa jechuudha. Kun maalidhaa? Rispoondiidha jechuudha. Okay? Behaviyorizimii akkasitti ibsa saayikooloojii. Condition response kanaan ibsaa jechuudha behaviyorizimii. Okay? Learned rather than unlearnedidhaan. Okay? Learnedidha jechuudha. Baramuu kan danda'udha behaviyorii yookaan amalii nama tokko baramuu kan danda'u jechuudhaan ibsa jechuudha. Tooftaan isaa immoo observation and experimentation jechuudha inni kunis. Inni kan biraa psychoanalysis jechuudha. Founded by kan hundeesse eenyuuni Venice physician kan ta'e Sigmund Freud jechuudha. Task of psychology is study about component of unconscious part of the human mind. Amma maatti kan laalle conscious mind ilaalaa ture. Structure yaa ta'u, functionalism yaa ta'u, behaviorism yaa ta'u, isaan kana yeroo laallu akkasuma GSL theory kun conscious mind dha jechuudha. Sammuu keenya isatti yaadaa directly amma jechuudha conscious jechuudha. Inni subconscious yookaan unconscious kan jennu jira waan ta'eef. Kanaafuu conscious mind kan laalaa turre. Akka psychoanalysis immoo maal jechuudha? We study about component of unconscious mind. It's unconscious kan nuyi qaybannu jechuudha. Malee isa conscious miti jechuudha. The unconscious which is the subject matter of psychoanalysis is contain hidden wishes. Inni kun fedhii dhokataa ta'e qaba jechuudha. Passionii dhokataa ta'e qaba jechuudha. Guilty secret. Unspeakable kan dubbatamuu hin dandeenyedha jechuudha. And the conflict between desire and identity. Fedhii keenyaaf dirqama keenya gidduu kan walitti bu'uudha jechuudha. Fedhii keenyaaf dirqama keenya gidduu yeroo isin jiru fakkeenyaaf dirqama isin irra kaa'amee jira. Fedhii isin immoo wanti isin barbaadantu jira. Datii yookaan dirqama isin irra kaa'ame sana tu'uu hin baatin diizaarii keessan fedhii keessan guuttachuu barbaaddu kun walitti bu'aa jechuudha yeroo akkasii. Daat wanta dubbatamuu hin dandeenye keessoo kana kan qayyabatudha jechuudha. Eenyu psychoanalysis jechuudha. Meter tooftaa akkamiiti free associationiidhaan ilaaluu dandeessu. That associationii bilisaatiin yookaan walitti dhufeenyaan dream interpretation abjuu hiikuudhaan analysis of sleep tongue yeroo rafu namni tokko maalaasaa kan jedhuudhaan qoosaa nabichaa isa kanaanii adda baasuu dandeenya jechuudha. The mind is like an iceberg in that only a small part of these substances visibly jedha. Inni kun akka psychoanalysis jedhutti akka cabbii guddaatti ilaalla yoo ta'e sammuuwwan keenya akka cabbii guddaatti ilaalla yoo ta'e consciously akka cabbii guddaatti yeroo isin jedhu fakkeenyaaf ilaala. Amma as keessatti kuni cabbiidhaa jennu. Cabbii guddaa kana fudhadhaa akkasitti jechuudha. Cabbiin kuni bishaan keessa jira akkasittiin. Okay? Bishaan keessa jiramti conscious yookaan conscious jechuun kan namoonni jalqabaa qayyabachaa turan sana yookaan warri structuralism, warri functionalism, warri jalqabaa warri akka gestalt kan qayyabataa turan isii irra keessaa kana qofadhaa jedha jechuudha namichi inni kun. Yookaan warri psychoanalysis. Kanaafuu sammuun keenya baay'ee dhokataadha isa kanadha jechuudha. Okay? Like iceberg akka cabbii in that only small part of it is substance is visible. Small part sana qofatu mul'ataa jirti. Conscious part kan mul'ataa jirtu isii kanadha jechuudha. Okay? Inni guddaan isa keessa awwaalamee jira as keessa awwaalamee jira. Kanaafuu subconscious yookaan unconscious keenya keessa awwaalamee jira. Inni guddaan kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu kan amma laallee turre oldidha yookaan immoo early schoolidha jechuudha. Early school of psychologyidha. Amma immoo kan laallu modern perspective in psychology gatti modern perspective waliin laalla jechuudha. Modern perspective keessatti ni jalqaba psychodynamic perspective dha. It has what? It is origin in Freud story keessatti that Freud wajjin jechuudha. Jalqabni isaa Freud theory wajjin wal fakkaata. Kan amma Sigmund Freud amma kana wajjin psychoanalysis wajjin jechuudha. But many other psychodynamic theory exists. Kan itti dabalame jira jechuudha. In this mind this perspective emphasizes that unconscious dynamics with the individual such as inner force, conflict or instinctual energy irratti xiyyeeffata jechuudha inni kun. Jechuun kan inni dabaletu jira jechuudha. Inni dabale maali tokkoffaa unconscious dynamics. Sosochii unconscious keenya jechuudha. Within the individual such as inner force jiraachuu danda'a. Keessoo keenya humna keessoo, conflictiin wal dhabdee keessoo, intellectual energy keessoo kun jira jechuudha. Kan itti dabaleera jechuudha. Psychodynamics kan psychoanalysis irratti jechuudha. The psychodynamic approach emphasize godha kan xiyyeeffannoo kan irratti kennu maali? Influence of unconscious mental behavior on everyday behavior irratti. Guyyaatti amala nuyi agarsiifnutu jira. Amala nuyi qabnutu jira. Kanaafuu influence unconscious mind yookaan unconscious mentally sammuun keenya inni unconscious ta'e inni dhokataate sun maal qaba? Laala. Mee conscious kanaa fi unconscious kana fakkeenyuma bareedaa tokkoon isinitti dhaggeeffadhaa sirriitti jechuudha. Eessattuu kan hin argan. Fakkeenya isinitti wakkanii mana tokko keessa kushiinaa beektu miti yookaan alwaada kan jennu jechuudha. Kushiinaa yookiin alwaadatu jira. Kan biraa immoo saalonii bakka taa'umsaatu jira. Isinii galee namni tokko gaafa mana keessan dhufu
Eessa teessiftu isin? Eessa keessa keessuu? Saalonii keessadha. Bakka namni hunduu arguu danda'u salphaatti kan namni hunduu argachuu danda'u eessadha? Bakka saaloniiti jechuudha. Bakka kushiinaa yookaan immoo bakka ciisichaa fa'aa namni baay'een argaan argu dhokataadha bakki sun. Okay? Amma ilaalaa egaa. Saalonii keessa yeroo dhattanu haalli hunduu babbareeffamee kaa'ama. Tiraasiin wanti hunduu bareeffamee, wanti dachaafamee, soofaa yoo ta'e sirreeffamee kaa'ama jechuudha. Keessummaa yeroo dhufu akka inni gammaduuf. Garuu keessoon akkasii miti. Kushiinaa yoo dhattan garuu qodaan hin taane gatamuu danda'a, achitti meeshaan hin taane gatamuu danda'a, akka barbaaddan jechuun wanti isin bakkeetti nama biraatti hin arguun qabu namni biraa jettan illee kushiinaa sana keessa jiraachuu danda'a. Keessummaa yoo dhufe arguun qabu kan jettan kushiinaa keessa jiraachuu danda'a. Namni isin qofatu arga waan ta'eef jechuudha. Unconscious jechuun akka kushiinaa sanatti fudhachuu dandeessu jechuudha. Yaada kan keessan isaa sirrakkisu maal jedhu achitti gattanii dhoksitaniitu jechuudha. Nama yeroo haasoftan yeroo gammadan yeroo kolfitanii jettan fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif anaafis yoo nagarre kolfinee ol dubbifna jechuudha. Daasa akka saalonii keessa ol fiduu sanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Yoo aniifisiin booda waliin turree bakka tokko waliin turree waliin teenye jennee suutan kushiinaa keessan arguu jalqaba. Akkuma keessummaan turee kushiinaa keessan arguu sana anis suutan iyyuu unconscious isa isin dhoksitan sana arga yookaan immoo isinis isaan dhosse sana arguu jalqabdu jechuudha. Kanaafuu conscious bifa kanaan qabachuu dandeessu. Conscious yeroo jennu salphaatti kan namootatti agarsiifnu jechuudha. Yeroo nama wal agarru yeroo jalqabaa akka akkasitti kan agarsiifamudha jechuudha. Daa'isa kanaan akkasitti fudhachuu dandeessu. The role of childhood experience in shaping adult personality. Fakkeenyaaf adult personality role of childhoodiin ga'een ijoollummaa ga'ee guddaa qaba jechuudha. Ga'een ijoollummaa nama guddaa amala nama guddaa tokko qindeessuu keessatti yookaan immoo bocuu keessatti ga'ee guddaa qaba jechuudha ga'een ijoollummaa. Sunis subconsciously keessa yookaan immoo bakka dhokataa sana kushiinaa sana keessa dhokfamee ta'a jechuudha inni ijoollummaa sun. The role of interpersonal conflict in determining human behavior. Interpersonal jechuun namni tokko ofii isaatiin konfliktii ni godhu, wal dhabdee ni godhu illee maal godhu jechuudha determining human behavior keessatti ga'ee guddaa qaba jechuudha. Inni kan biraa psychodynamic perspective tries to dig below the surface of person's behavior to get into unconscious motive sana argachuuf kan yaadudha jechuudha. Fakkeenyaaf anaafis jalqabu wal agarree walitti kolfine maal jedhe sun conscious jedhaniira jechuudha. Garuu akka psychodynamic no isa kana miti. Bira turee maal jedhe namitti kana guddisii arguun qaba akka jechuuti. Ni galee? Psychodynamics sunni think of themselves as what archaeologists of the mind. Sammuu kana warra gadi qotee keessoodhaa albuusa baasu. Warra archaeologist jechuun warra lafa gadi qotanii albuusa jiru wanta jiru baasan jechuudha hin ta'e. Jarri psychodynamics immoo ofii isaanii akkamitti yaadu akka sammuu qotee warra yaada keessaa baasu jechuudha. Isin kolfitanii bakka itti agarsiiftan dhiisanii kushiinaa dhaqwachuu jirru kun. Rabbi sin irraa deebisuu. Okay, hundaafuu behavioral perspective. Behavioral perspective kan biraa kan laalu psychodynamic tense it emphasizes that learning experience play in shaping the behavior of an organism. Amala organismii tokko kan shape godhu kan bocuu danda'u learning experience dha yookaan immoo muuxannoo barnootaati jechuudha. Barataa akka deemuun iyyuu amalli isaa jijjiirama jedhu jechuudha jarri kun. It is concerned with how the environment affected the person's actions. Inni kun ammas kan inni concern godhu kan inni xiyyeeffannootti kennu environment affecting yookaan dhiibbaan environment person's action irratti yookaan gochaa namichaa irratti dhiibbaa akkamii akka inni qabu irratti jechuudha. Behavior is focus on environmental condition. Example fakkeenyaaf reward irratti punishment. Okay. Environmental condition yookaan haala naannoo irratti xiyyeeffannoo kennu jechuudha jarri kun. Focus godhu jechuudha. Haala naannoo yeroo jennu fakkeenyaaf rewardii badhaasni kennu irratti punishment adabbii sin adabdan irratti yoo sin adabdan namni sun jijjiirama jechuudha. Adabbii sin adabdan yookaan badhaasni sin badhaasan namicha sana jajjabeessuu danda'a yookaan laaffisuu danda'a kan jedhu. That environment irratti dhiibbaa focus godhu jechuudha behavioristoonni. That maintain or discourage specific behaviors. Behaviorii tokko qaba namni tokko jechuudha. Behaviorii gaarummaa namni tokko qabu tokko gaarummaa sana reward yoo gootan yoo sin gammachiiftan yoo sin badhaastanii namichi suni gaarummaa sana itti fufuu danda'a jedhanii yaadu jechuudha jarri kun. Yoo sin immoo fakkeenyaaf namni tokko hanna hata. Hanna yeroo ni hatee jiru adabbii cimaa isaa adabdu namicha sana dhiisuu danda'a namichi adabbii sana sodaate. Punishmentii sana sodaate jechuudha. Okay? Punishmentii maal godhe? Environmentii maal godhe jechuudha? Behaviorii namichaa jijjiiraa jechuudha. Also called black box jennee waamna isa kana. Approach in psychology because it treated the mind as what? Less useful in understanding human behavior keessatti jechuudha. Ammas black box jedhamee yaadama behavioris. Maaliif black box jedhamee yaadama? Sammuu kan keenya behaviorii yookaan amala dhala namaa murteessuu keessatti agasmara murteessaa godhee yaadu jechuudha. Okay? Focus on what goes into and out of the box. Out of the box yookaan sammuudhaan alatti maaltu ta'aa jira kan jedhu irratti xiyyeeffata jechuudha. But not on the process that take place inside. Sammuu keessatti maaltu ta'aa jira kan jedhu dhimma isaa miti jechuudha. Okay? Alarraa maaltu ta'e kan jedhu irratti perspective kanaati ilaalcha kanaati jechuudha. This means behaviors are only interested in the effects of environment. Input irratti alarraa maaltu irra ga'aa jira. In the output alatti maal agarsiisaa jira kan jedhu qofa irratti xiyyeeffatu jechuudha. But not the process inside the box. Maayindii keenya keessatti maal akka ta'u dhimma jiraa hin laallatu jechuudha.
Inni kan biraa humanistic perspective dha. Inni kun human behavior is not determined either by unconscious dynamics or the environment jedhu jira kun. Akka humanistic kan laallu immoo akka warri psychoanalysis jedhutti unconscious an kan murtaa'u miti yookaan immoo akka warra behaviorist jedhutti kan environment an murtaa'u miti sammuun dhala namaa jedhu jira kun. Rather it emphasizes kan inni xiyyeeffatu inni the uniqueness of human being and focuses on human values and subjective experience irratti. Emphasize kan inni godhu kan inni xiyyeeffannoo isaa godhu adda ta'uu dhala namaa irratti jechuudha. Dhalli namaa uumamaan adda uniqueness of human being irratti jechuudha kan inni xiyyeeffannoo kennu. And focus on human values and subjective experience irratti. Okay? Subjective experience yookaan immoo muuxannoo nama dhuunfaa irratti kan inni hundaa'u malee naannoo yookaan immoo psycho analysis miti. Unconscious mind miti jedhu jechuudha jarri kun. Okay? This perspective places greater importance on the individual's free will irratti. Yookaan inni kun jechuudha humanity ni maal jechuudha free will irra yookaan fedhii namaa irra kaa'u individuality dha jechuudha. Okay? Individuality murteessaa nama dhuunfaa irra kaa'u jechuudha. Amala nama tokko murteessu akka individuality malee wanti environment ilaallatu hin jiru jechuudha. The goal of humanistic psychology was helping people to express themselves creatively and achieve their full potential or self-actualization, developing the human potential kana jechuudha. Gooliinsa galmi humanistic psychology kana maal gochuu jechuudha? Was helping people namoota gargaaruudha. Akka isaan express themselves creatively bifa creative ta'een bifa uumuu danda'uun akka isaan ofii isaanii ibsanu kan gargaarudha. Achieve their full potential dandeettii qaban hunda akka isaan bira ga'an self actualization ofii isaanii actualize akka gochuun akka ofii isaanii develop akka ta'an godhan. The human potential to is full state akka sadarkaa olaanaatti akka inni guddatu kan jajjabeessanudha jechuudha. Inni kan biraa cognitive perspective dha. It emphasizes what goes on people's heads. Inni kun cognitive means maal jechuudha? Waan sammuu keenya keessatti ta'aa jiru kan yaadanu jedhamu. How people reason namoonni akkamittiin sababeessuu danda'u, akkamittiin yaadachuu danda'u, akkamittiin afaan hubachuu danda'u, akkamittiin rakkoowwan garaagaraa isaan mudatu furuu danda'u. Explain experiences akkamittiin muuxannoo isaanii ibsuu danda'u, and form beliefs akkamittiin immoo amantaa uumuu danda'u namoonni kan jedhu xiyyeeffannoo kan kennu it is maal jechuudha cognitive psychology dha yookaan cognitive perspective yookaan cognitive psychology dha jechuudha. This perspective is concerned about the mental process. Mental process yookaan adeemsa sammuu keessatti maaltu jira kan jedhutti maal godhu jechuudha concern godhu jechuudha. The most important contribution of this perspective had been to show how people thought and explanation affect their actions, feelings and choices. Most important contribution of this perspective ilaalcha kuni yookaan cognitive perspective contribution isaa inni guddaan maalidha? Contribution isaa inni guddaan maal agarsiisudha? How people thought namoonni akkamittiin akka yaadanu. And explanation affect their reactions and feelings isaanii jechuudha. Techniques used to explain behavior from a cognitive perspective include akkamittiin immoo cognitive perspective kana qayyabachuu dandeenya. Akkaataan itti qayyabannu inni guddaan akkamitti jechuudha? It is what? Electrical recording of brain activity. Brain activity electrically maal gochuu record gochuudhaan. Electrical stimulation and what? Radioactive tracing dhaan jechuudha of meteorological activity dhaan jechuudha. In the nervous system bifa kanaan qayyabachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa biological perspective dha. Biological perspective focus on studying how bodily events or functioning of the body affect behavior, feeling and thought. Biological perspective immoo maal jedha jechuudha? Bodily eventiin yookaan qaama keenyaan wanti nu hojjennu fakkeenyaaf harkoonni inni godhu miilonni inni godhu bodily eventiin kun jechuudha. Function of the body akkamittiin amala keenya irraan dhiibbaa ga'a, behavior keenya irraan akkamittiin dhiibbaa ga'a, akkaataa miira keenya irraan yaada keenya irraan akkamittiin dhiibbaa ga'a kan jedhu jechuudha kun immoo. It holds that brain and the various brain chemicals affect psychological process such as learning. Dhiifamaa asitti boodii kan jechaa jiru sammuudha malee miila harka akkas hin jedhamiti. Hundaafuu bireeniin sammuu qaamadha boodiidha. Boodiin akkamittiin iyyuu alarraan yaada keenya irraan dhiibbaa ga'a akka jechuuti. Brain and the various brain chemical inni kun it holds that maal jedha brain and the various chemicalonni garaagaraa sammuu qabuu fi bireeniin affect psychological process. Psychological process yookaan adeemsa psychology affect godha. Learning akka learning faa, performance faa wanta tokko raawwachuu jechuudha. Perception of reality. Reality yookaan dhugaa jiru akkaataa nutti fudhannu, akkaataa nutti agarru isa kanarratti dhiibbaa geessisa jechuudha. Eenyu akka brainiin keenya jechuudha. Brainiin jechuudha affect gochuu danda'a yookaan dhiibbaa irraan ga'uu danda'a jechuudha. The experience of emotions kanarraan dhiibbaa ga'uu danda'a jechuudha. This perspective underscores that biology and behavior interact in a complex way.
Perspektiiviin kuni baayoloojii and behavioriin interact wal godhu karaa baay'ee xaxaa hin jedhee jiru ilaala jechuudha. Biology affecting behavior and the behavior in turn affect biology jedhu jechuudha. Biology yookaan sammuun kan keenya behaviorii keenya yookaan immoo amala keenya irraan dhiibbaa ga'a. Akkasuma amalli nuyi bakkeetti agarsiifnu immoo sammuu keenya irraan dhiibbaa ga'a jedhu jechuudha jedhu kun. It also emphasizes the idea that we are physical beings who evolved over time and that genetic heritage can predispose us to behaving in certain way jedhu. Emphasize kan inni ammasii physical being dha. Qaama irratti yookaan immoo physical irratti kan hundoomnudha jedhanii yaadu jechuudha. We evolved over long time and that genetically yeroo dheeraadhaaf wantoonni physically itti saaxilamne yookaan immoo wajjin jiraachaa ture dhiibbaan irraan ga'uu danda'a jedhanii kan yaadannu jechuudha. Inni genetic heritage yookaan immoo that sanyiin nu keessa jirullee maal gochuu danda'a jechuudha. Karaa ta'e wayiin amala nuyi har'a qabnu kana akka nuyi qabaannu nu gochuu danda'a jedhanii kan yaadannu jechuudha. Socio-cultural perspective jedhanii xumura. Socio-cultural perspective focuses on social and cultural factor irratti. Amalli nama tokko kan inni hundaa'u social and cultural factor irratti. Dhiibbaa sooshaaliitii fi dhiibbaa cultural irratti. Aadaa jiruudhaa fi hawaasa jiru irrattidha. Amalli tokko kan uumamu kan godhu yaadu jechuudha jedhu kun. Cultural psychologists also examine ni xiyyeeffatu yookaan ni qayyabatu ni qoratu jechuudha. How cultural rules and values cultural ruling yookaan seeronni culturally seeronni aadaa value akkamittiin both explicit and unspoken expression kan irratti agarru kan dubbatamu danda'amu kan hin dubbatamne akkamittiin people's development guddina namoota behavior isaanii feeling isaanii akkamittiin irraan dhiibbaa gaasa akkamittiin dhiibbaa irraan kan jedhanudha jechuudha. This perspective only that human are what both the product and the producers of culture. Jarri kun yookaan akka soosho kaalcharaaliitti maal jechuudha human yookaan dhalli namaa tokkoffaa productiidha. Productii maaliiti? Productii kaalchariitii jedhu. Productii kaalchariitii. Kana yeroo jennu productii kaalchariitii yeroo jennu kaalchariitii iyyuu walitti dhufee nama nuu kenne jechuudha. Nama amma agarru kan fakkeenyaaf isin Ameerikaa keessatti yoo guddattan akkuma jira qullaa fi gusni tola jechuudha. Okay? Yookaan immoo bakka waan amala jari qaban sana jechuudha. Yookaan fakkeenyaaf gara poozitiivaatti yoo deemne beekumsadha akkas maybe bifa sana taatu jechuudha. Akka jedhu kun jedhamutti. Yoo Itoophiyaa taatan immoo yaada amantii qabaattu yaada aadaa qabaattu kan kun kanaafuu aadaa sana nama sana tolchee gadi kennee jedhu jechuudha jedhu kun. Akkasuma produuseriidha aadaadhaa namni. Aadaa sana kan tolchu ammas namadha jechuudha jedhanii yaadu jechuudha jedhu kun. Aadaa tokko kan tolchu inni namadha waan ta'eef eeyyee beekamaadha waan ta'eef. And our behavior always occurs in some cultural context gatti. Behavioriin keenya yookaan amalli keenya immoo cultural context sanaan bifa cultural contextiin yookaan immoo haala culturalii sanaan argama jechuudha. Yoo culturaliin keenya bareedaa ta'e nu bareedaa ta'anii argamna yoo culturaliin keenya waan hin taane ta'e nus waan hin taane ta'anii argamna kan jedhudha jechuudha. Viidiyoo itti aanuun branch of psychology yookaan dameewwan psychology akkamitti jiru kan jedhu nama walitti deebinutti nagaan naaf tura.